Ani maki bata tesi kabaja mana kike satu jecha hamata kos fayyadamuun barbaadu. Galatoomii shukran. Tokkoffaa dheeressa ani gaafuma Itoophiyaa dhaqaatu seenaa abdattee seenaan na jaalatti na wajjin jiraatte jettee tokkaatee Itoophiyaarraa dhufaa jirta taanaan eerpoortii keessa gaafa aerooppilaanii yaabbattu san itti yaadisin jedhee sitti dubbadheera. Tokko maaki yoo poroosesii fixee fi gaafuma xiyyaara yaabbachuu dhaqa'u isaanii jechuudha. Seenaan na wajjin jiraatte taate jettee too amanteetuma guutuutti itti fudhattee xiyyaara seenta taanaan ani si wajjin karoora jiraachuun qabu dhaabi dubbii kana. Gini waliin teenyee haasofna yoo ta'e dhugaa hin fudhatta yoo ta'e koottuu jecha jedhu jedheen. Inni lammaffaan 60 na jaalatti 60 na jaalattu kan jettu. Ani dhiirotii gaafolee jaalalaa naa dhiyeechan sitti himaan turre dhuguma dubbachuudhaaf jechuudha. Waan jaalalaa waan akkasii ana keessa hin jiru. Of keessa illee ani akka obbolummaatitti yoonaan si kabajee jaalalaa sitti haasa'u seenaan na jaalatti jettee sammuu keetitti dhibbaan dhibbatti ufamansiiste malee ana bira inni sun hin jiru. Oi sani miti waan ansi gaafadhe qofa deebiseen ati sin eegattee jirtani piroosesii yoo maaliif fixxeef mucaan kun si biratti akka deemu ni beektaa akka si jaalatu ni beektaa. Maasawee firii biizaa yookiin dammoo gibinyatti biizaadhaan dhufe. Oi butaka gaafii si gaafadha shidhifam akka si biratti deemu amma nam tokko ana yoo na jaalatee sinnaa jecha biyyataan dhufu jiraate sin jaaladhu gubbaan irraa dhaabbadhu hin jaan. Yoo dirqiidhaan ka dhufu jiru jiraattee immoo waan inni eegalate san keessa hin seenuwaan inuma hin seenu si galee mucaa kana yoo ka jaalatu baatu ta'e maaliif piroosesa san keessa seentee maaliif piroosesa fixxeef maaliif sin eega jetteen maaliif abdii kanniteef kunu piroosesa inni eegalate keessa mucaan kun hojiidhaaf deemaa hin jiru waan biraatiif deemaa hin jiru jaalakeetiif dhufaa waan jiruuf maaliif akkas goote ati? Oro dallaalota biraatiin jammaroonnaan hin jammarin gara viizaatti hin dhumtu ni aanumtu si xumuriin an dhufa hin dhufta taanaan kan dhufuun immoo viizaa gubinyitiin miti viizaa firii viizaatiin ni miti. Kanaafuu maalan jedhe eerpoortii guyyaa san sa'aatii bararaa saatirratti namtittiin akka tasaa seenaan deemtu yookaan immoo seenaa waan akkasii sun na mudate har'a manaan bayini jette namtittiin ta'u barsiistuudhaan namtichi eerpoortii keessa hojjeta. Inni bararaa deemee isheen hojii deemte jechuudha. Dirqama daa'ima qabuun qaba. Naa bilbilamee dheeressaa natti hin tolu. Namni si bira jira jennaan naan jedhe. Toleedhee eenyu akka fuudhee gale hin beeku. Fuudhanii galanii bootaa ga'eessan lookishinii naa erge. Dhugaa jiru sitti maakii lookishinii naa erge bootaan ani hojjedhurraa qo'isiifa fixa. Bootaan ani hojjedhurraa daqiiqaa 16 ta'a. Bootaa sanitti deemee hagaa achi geechi rakkoon qabu bakka nan dhufa boru ganama har'aaf achi buli jedheeni tole jedhee lookishinii daqiiqaa 16 naa ergeet bakka narraa fagoon jirtu nan dhufa boru jedheeni dhimma kanarratti cufnee akkam nufuu diddaa maal jedhee jecha waan hin taane naa barreesseet silkii isaa cufee hin badee jechuudha. Haga saniin booda isa argachuu danda'e. Gaafiin ansi gaafadhu sirriitti deebisu maal si jechuun jiru ni beektaa? Tokkoffaa sin eegettee lammaffaa immoo piroosesa inni eegalate keessa akkasiif jecha dhufu osoo beektuu keessa seente. Kanaafuu mucaa kana duraan jaalachuu turte moo inni waan si irratti si aarsee amma immoo erga dhufe booda waan si aarsee irra jibbite takkiin immoo jaalala isaa hojii eegaluu hin qabneetu jira. Moo egaa yoo jaalachuu baatteen hayyee maaliif piroosesa kana keessa seente? Maaliif hin dhaabbatu? Sitti meeqee piroosesa kana dallaalatti kenna jedheetoo dallaalatti hin kennini birrii kana nyaatamini anatu gama kooti si ficcisiisa jedheeni. Maaliif ficcisiistaa mucaan kun si jaalakeetiif dhufu jira bar? Hin dhufin jedhee itti mee homaaki? Ficcisiisuu keessa seenumaa hin qabdu yoo mucaa kanaaf jaalala qabaachuu baatte. Tole badiin koo isaa tole jedhee fudhadhe. San balleessee jirta jechuun yoo jaalachuu baatte maal jiranii ta'anii dubartiidhaan waan barbaanne tokko dubartiin dhuma 9 irraa fagaanna si galee waan nama osoo nu aarsuu faayoo waan san godhe dirqiidhaan see yoo du'eewu nama jaalanne tokko dubartiin nama jaalanne tokko yoo du'eewu naasuu hin qabduuf nama jaalattu yoo hin ta'iniif jechuudha. So mucaa kana yoo kadhu waan jaalattu ta'e immoo waan sirreeffamuu qabu yoo ta'e dhugaa walitti himaati waan sirreessuu qabdan sirreessaa waliin jiraadha.
yoo garuu hin barbaadu akkanumatti hin piroosesa immoo dogongoreetii yoo keetti taate dogongora kee hin fudhan sanifuu hin jaaladdu jechuudha moo hin jaalatta seenaa. Oro ani mera jaalala obbolummaa irraa kan darbee na keessa hin jiru. Ummata keenya Wallaggaatiif sagalee ta'a bika jirtan ijoolleen Oromoo ummanni keenya rakkataa jira ummanni keenya qe'ee isarraa buqqaa jira nama 30 altu halkan tokkotti dhume ammallee namni keenya rakkoo keessa jira qe'ee fi qabeenya isarraa baqataa jira ummata keenyaaf haadholee keenyaaf qotee bultoota keenyaaf sagalee haa taanu sagaleen isaanii haa dhagaamtu ummanni kuni gaafii mirgaati ka gaafatu jiru gaafii lubbuun jiraachuuti. Ummanni kun haateetii miti kan ajjeefamaa jiru badii balleesseetii miti mootummaa fonqolchuu fi miti badii takka malee ummata nagee irratti rasaasni dilli kun hin barbaachisu warroonni qaama kan isin ilaallatu hundi keessanuu ummata kanaaf xiyyeeffannoo kannaa fi ummata kanaaf sagalee ta'a justice for ummata keenyaaf jechuu qabdan ummata keenya Horroo Guduruu keessa Wallaggaa keessa dhumaa jiruuf sagaleen isaanii haa dhageemtu arras sagalee taana boorus sagalee taanaan qulqulmaata harkannu yaa namni waa'ee rakkoo yoo dubbanne taaniin dhageeffatanii sanumaa fi jechuu hubadhaa isin gizuma hundaa'u isin yaadannaa isin waliin jirraa jechuu barbaadeeti. Ishi tole itti fufi. Kimaal Tirabetta ana mushid. Koi dubbiya hin fixne bar seenaan mucaa kanaaf abdii jaalalaa hin kennine sin jaaladheettee janteetu hin beektu. Sin jaaladha siifin du'as jettee hin beektu. Injenneen ani waaqa guyyaa tokko sin jaaladha siifan du'aa jedheen hin beeku akka obbolummaatti kennaanii fi jechuudha. Waanuma jechoota jaalala takka hin fayyadamne jechuudha. Inumaan jenneena obboleessa koo akkana godhee birrii irratti nan galcha obboleessa koo kana ta'e jedhee waan barbaade nan ajajadha obbolummaadhaan sirriitti walitti dhufna dhiirota gaafii jaalalaa naa dhiyeessanuu ebelu yaarra na jaalate jedhee itti hima kanaafuu namni dubartiin dhiira obboleessa koottee fudhatte tokko sammuu ishiititti nama ebeloo gaafate na gaafate jettee itti himtu tokko akkamitti miira jaalalaa isaaf qabaatte utuu qabaatte iyyuu akkamittan ebelu na gaafatee be jedhee itti dhaqee itti naanse immoo gerisaa obbolummaan alatti seenan bakka kanatti sin jaaladha naan jettee jirti. Seenaa gaafii si gaafadhu qofa jettee booda zirzirii haasota dhagee seenaa ishii itti aansuudhaan inni akka jehutti baatii ja'a obbolummaan dabarsu ture namni tokko dhiiraa fi dubartiin obboleessa ta'uu hin danda'an best friendis ta'uu hin danda'amu waan jedhamu tokko jira wanti sun dhugaa ta'aa deemu jira sigalee nam tokko wal barnoota keessa waliin haasa'uu keessatti obbolummaa osuma jaaniiti jaalalatti garagaluu danda'a jechuudha. Baatii jaha obbolummaa fi obboleettiin dabarsu turtan baatii jaha booda immoo jaalalatti jijjiiramee wanti inni jiru kun soba. Ana bira homtu jiru maakii hagam beekutti. Baatii jaha obbolummaan deemtee baatii jaha immoo jaalalatti waan jijjiiramee isin jiru. Injiru ana bira. Siin du'aa siin jenneen. Injenneen. Siin jaaladha siin jenneen. Injenneen gonkumaa. Siin barbaada siin jenneen. Injenneen gonkumaa. Abdii siin kennineef. Never. Ayyee sumuit godhadhu dubbadhu dheeraayyee. Waan isheen dubbatte hunduyyuu soba. Obsi isiin amma akka isiin jettutti baatii ja'a. Ragaan qabda ragaa isiin baatii ja'a obbolummaa dabarree baatii ja'a immoo siin jaaladha siifin du'aa hin jenniinii jetti ragaan qabda. Ragaan koo asuma ollaan irratti yeroo dubbannu bar an dheeressaa siin jaaladha garuu jettee yeroo dubbatu fakkeenyaaf immoo warri koomantee jalaa jiran jiru. Yeroo sin jaaladha jalatti yeroo dubbatu jira meesti barreessaa warra agartan ta'e. Sagaleen dhageessuu hin dandeessa. Koomantii miti dhageessuu hin dandeessa. Bilbila takkan qaba maakii. Bilbila takkan qaba kan laal maakii ilaal maal ture maakii beektaa? Feesbuukii ishee koo paaswoordii isheen argatu ture. Tiktokii kee jala ni jira. Kan ishee jala moo kiyya jala tokko ol fuunee faa wajjiniin faaruu baasuu hin dandeenya. Amma ani ibsa ol fuunee
jetteetta. Kan biroo immoo fi waan kun nagara jedhame tokkoffaa jala seeni booticha sittan arga tokko isaa jala seeni oriyo Koi seenaa ati muhitu godhadhu dheeressa na waliin haasa'e ati osoo isiin sin barbaadu akka obbolummaatti sin jettu dhiira biraa gisee isii jaalate dhuftee akka obboleessatti namni kun na jaalatee jira jettee si himuu turte wanti isiin jettu kun dhugaadha. Miti maaki maaltu yeroo beektaa akkuma sin jedhe. Demee keessan asufneerraa keessan uyyuu miti asirratti uyyuu baane dubbanneerraa. Sinja inde ati koo yoo jaalala dhugaanaaf qabaatte kootu dubaanaan jette bar. Nama koo bakka kootu deetoo viizaana intini viizaana xumureedha bar. Inde. Even keessa dabartee bar maaki keessa dabartee TikTokii paaswordii ishii kunatti kennitee bakka ati waa hunda koo jettee paaswordii ishii harka ture bar. Soba hin turre. Medubbat hin turre paaswordiin TikTokii keetii Feesbuukii keetiin harka turre. Paaswordii TikTokii kootii qofaayyuu miti kan immoo gootuu hin qabda. Inkwaan isaa miti birrii 200 ol sirratti galchee nan beeka soo waate. Birrii 200 maaliif galchite? Aki birrii 200 lafa magaalaadhaa bitachuu edeen siistariin koo baankii akkaawuntii onlaayinii irraan fayyadamu. Dhiisi bakka dubbii birataan hayi waa'ee piroosesa irratti na fakkaate. Tole hayi ati amma kubballeessatti ilaalta malee isa waan jaalate takka illee hin qabdu. Dheeraa. Akka seenaan jechuuti waan hin jaalanne akka obboleessatti ilaalaa nama na jaalate hundan itti himaa jette. Siifin du'as jee hin beekuni sin jaaladhas jee hin beekuni jettee himuu jirti. Banime muhiit irra jira ban muhiit yaa guys kun waanis aanaa dubbar aanaa eduu Sabisi oggoota waliin dabarsine keessatti akkam baay'ee si jaaladhu akka baay'ee si kabaju bakka nama dabee kophaa ta'etti bakka hin gaddetti na faana turte miti dheeressa. Yaada garaagaraa qabaanne addaan haa fagaannu malee. Kanaafuu yoo si galateeffadhe girseedha. Oggoota darban kana yaadadhu keessi koo yeroo hundumaa sammuun koo yeroo hundumaa jechan dhabaa waa'ee keessa baay'ee hin garaa sitti taaruun hin qabu akka ati dubbatteen akka ati jechoota baay'ee darbatteen akka kana si faana turuu mata akka kana si faana haasa'u miti'an amma kana si faana jechuun yaadamu garuu garaan nama jaallate gowwaa nama gooti miti kanaaf waan barbaaddes jettu har'a sirratti boru sirratti boru deebite jedheen. Okay. As biratti akkam baay'ee jaaladhuu fi si kabaju jette. Kan ammoo namni tokko akka hiriyaatti akka obboleessatti akka jaaladhu akka hin danda'u. Jira viidiyoon baay'eedha. Ijoolleen fiduu dandeessi bar. Viidiyoo hedduudha. Already akkana jaalattus ayyaana wayii qabnetti fakkaata. Ayyaana itti kan wayii qabnetti fakkaata. Guyyaa tokko tokko sii du'aa jettu guyyaa tokko tokko immoo lumasi arguu addeetti tarii na qoruu fi laatee tuma callisa. Ayyaana wayii qabnetti fakkaata. Ayyaana itti kan ture ture. Uummanni keenya Wallaggaa rakkoo hamaa keessa jira. Uummanni keenya Wallaggaa Horroo Guduruu keessatti rakkoo hamaa irratti ga'aa jira. Guyyaa tokkotti nam 31 oltu dhumuu jira. Uummanni keenya qabeenya isaanii lafa isaanirraa mancaafamaa jiranii sagalee haa taanuuf haa yaadannu. Uummata keenya saniif yoo nuti wal mari'oo waliif sagalee hin ta'in namni tokko sagalee nuuf hin ta'u bika qoosaatiif bika nu